daabboon iyyuu ol baasee gammaddaniimi ammas daabboo haadha maatiin itti aansaa obsaan eeggadha. Hangam guutuu janaa jina raabbii keerraa miidiyaa galcheetiin jira halkan itti aanu ol qabachiisuu qofa rakkoon hin jiru. Daabboo na bira guutuudha ashakkiidhaan. Ganaan daabboo beera biyya arabaa harballoota heeruma dhibee sangoota ta'u kana ganaan daabboo san ol jaata wanni islaamu beeroonni biyya beef daabboo isaanii nama agarsiisudha. Maa asirraa qabdisi. Ammayyuu Ustaada please oduu ati hin baane dura tartaga carraanaa kan wayiin sinima akkuma dhaamsaatitti no give me a second please ba'uuf hin deemaan illeen nama 240 takkaatu as keessa jira. Wallaahi wabillahi gurbaa wal dubbifneen naaf inni gurbaa wal dubbisuu gizeenu takkana normaal wal dubbifnee miti. Obboleessa kija hin jarjarini gad dhaabbadhu naan jeeti waasaapii viidiyoo kooliin naa dawwalee gurbaan telefoona isaa keessa ganna naqe guutumaa guutuu keessa ganna naqe gizee keessa ganna naqe so abduse amaarinyaan ni dhageessan ni dubbattaame jechaan andee kana amaarinya jijjiirii jee gurbaan hedduu ismaartiidha. Amaarinya turgumii isaa him. Okay, smartii jechuun bilxii. Soojoo kwaa is so smart. ልጁ በጣም ስማርት ማን ነው? ይሄ ደግሞ ደደብ አብዱስ የሚባል ሰው ነው። ዋው እንደዛ ነው። አማ ጉርባ አቲ ኢሳ ሪካርድ ጎዱ ኢኑ መንደንዴሱ አቲ ኢሳ ሪካርድ ጎዱ hindandeesu viidiyoon inni qabu yoo xiqqaate viidiyoo dhiiraa fi dhalaata agarsiisa jidduu almost yoo gujo viidiyoo takka gadhiise amata keessa guyyaa 365 jiraame every single day viidiyoo haaraa yoo gadhiisu ta'e amata shaniif ni geessi viidiyoon isa bira jirtu. Baltazar Afrikaa jiri habibi. Baltazar Afrikaa bira dabareehu inni ani laalama wallahi wal dubbifneen gurbaa akkama naaf inni wal bira jirraa seegartee. Ka viidiyoo booniyee baase kanamoo. Maali? Kiyyaa ati baantu kun ka viidiyoo intalaataa baase kana. Ka viidiyoo baase kana ayya bibi. Viidiyoon biraata isa bira jirtu. Viidiyoon biraata isa bira jirtu. Every single day viidiyoo takka yoo kapooti godhu. No rakkoo miti kan shamarran jaarsan qabne rakkoon qabu. Tajaarsa qabu laalabduse tajaarsa qabu. Nuti jedhaa jirru amma rakkoo keenya dubartiin kaa qabdu gochuu isaati kan balaa ta'e haasaa. Abduse mucaatti dura uzime. Eshi. Nan dhaga'u bar. Dubbadha wiikine. Tajaarsa qabdu ta ilmaan qabdu. Tajaarsaa hojii jirtu. Gurbaan viidiyoo sii qaba. Akki jee ani hojjettootaan qabaa jee hojjettoota bakka adda addaatirraa madeetiin jee maallaqaan baasaaf jee akkasumattiin viidiyoo tan odooniifin dura alagga din dhiifneen abbichuma viidiyoo saniif erga jee yoo abbichi viidiyoo dhaasan qaalii hijja godh waaniin anja'uun yoo ka godhu taate viidiyoo isaa poostin godhuu jeen ammoo yoo inni qaalii hijja godhuu dhaabbadhu disaamin tarta ganaadhaaf namni kan akka if eeguuf hin dhaamsa kana dhaamuuf jira. Namni kun yoo viidiyoo isaa tana dura isattiin ergaa jee odooniifin miidiyaarra poostin goone duratti ammoo yoo namni kun qaalii hijja godhuu baate deebi'eetiin poosti godhee nama biraatitti ergee poosti godhaa ja'anii jee dubartiiniifin miidiyuumaan jee asuma gubbaa irratti akka jaartiiti jaatitti ajajuutu jiraa jee telefoonaan. Maal jettanii? Viidiyoo waan bira ofirraa qabuuf. Viidiyoo ofirraa waan qabuuf. Viidiyoo waan if biraa qabuuf. Sunillee rakkoon qabu akka kiyyatti. Viidiyoo namaan ani beeku nama meeqaa qabata nama meeqaa. Rakkoon amma kan nuti haasa'arru kan ustaazni jaartiin isaa jalaa baanaan rakkoo miti jedheedha amma obsa maaliif dubbii jallisaa. Yeah, Abdu says this one is nothing bro, you know. Nothing jedhin gaafna akkamitti this one is nothing. Zero. Sirriidha jettee fudhatta jaarsi sun yookiin ustaazni sun erga viidiyoo jaartii ofii argeellee rakkoon qabu baga argisiifte jedhee biyyatti naa galchaa nan fuudhaan sun sirriidha. Aboo dhageeffadha. Yeah, already jaartii isa hojjet ustaada malee hojjet mana baraan jedhaa. Abduu si haalta kana dhageeffadhaame. Sheetichi dhugaasitti maddayyuusa. Aboo kun nama hin qabu. Ameesin waan nama narrabsin dayyuusni nu isini maybe viidiyoo jaartii ta'eetiituun dhabu gurbaanii check godhe.
Aboo sheektichumti mataan sirrii miti. Wallaahi billaahi yoo dhugaa dubbachuu ta'e sheektii mataan sirrii miti. Sheektii kun jechuudha. Viidiyoo yoo jaartii viidiyoo namaatti akka ulamaa irratti haasa'amee jechuudha. Dhaggeeffadhu dhugaa dubbachuu yoo ta'e baay'ee dhaggeeffataa jira. Ati viidiyoo jaartii kee qabaa fi baqataa fi jirtamoo obsa Abduu Sina dhageessa. Quraaniin jaarsa kanaa jiru sheeka booniyyee jedhu kun jiru. Wanni nuti godhuu qabnu booniyyee zinaarraa baraaruu Ustaaz Mahammad Bayaanii zinaarraa baraaruudhaaf walitti galchee walaafuu booniyyeen yoo akka shari'aa ta'e dhagaadhaan cafacafamtee boolla keessa kaa'amtee ajjeefamuu qabdi. Wallaahi dhugaa dubbachuu. Ustaadha madaan dubbatan mee deeqaalee kan wajjin deeqa kanaaf meeroo tokko achi booda dubbatan Dhiime akka gootan adaraa waan fayyadu adaraa namni wallaahi namni solaata qabdanii namni solaata rabbiif solaattanii dhaxxanii solaataaf fuulduree rabbii dhaabbattanii dhiisaa waanumti waanuu kanar keessa waan masin galchuun qabu. Bar sheeka baramma nuti sheeka. Dhiisaa bakka. Dhagee bar nuti gaafii gaafanne amma wanni kuni sheetichi kun dayyuusa moo dayyuusa miti tana qofa natti mi'a. Dayyuusa miti jette. Dhaggeeffadhu. Fatwaadha wanti kun amma waan itti irraa dubbataa jirtu kan Fatwaa miti dayyuusa moo dayyuusa miti. Dhaggeeffadhu. Mana dubbee naa xumursiisaa kaa. Xumursiisi. Sheekni kun yeroo dubbatu nama takka hin dhaga'u. Sheekni meeqa ulamaa meeqa dayyuusa miti siin jedhu. dhaga'u nama takka قل الحق قل الحق ولو كان مرا قل الحق ولو كان مرا وتما دا إلى Ani dayyuusa miti siin jedhu takkaan dhaggeeffadha. Yoon wanni jette laal tabadiiti jaa rabbii dhiifama gaafadhaa jette garuu isin waan dandeessaniin na gargaaraa jaarsa fi jabiran na deebisaa jette tabadiiti jaa moo anaaf rabbi jidduun nu dhiisaa jette isin waan dandeessaniin na gargaaraati halaal kiyyan na galchaa jette. Eeshaan amma waa sinaa gaafadhu gabaabumatti ila amma waa tokko qofa wanni isaa jedhu inni gaaffii na gaafatte gaaffii fatwaa na gaafatte ani dayyuusa siin jedhu dayyuusa miti siin jedhu sababaan isaa dhaggeeffadhaa waan isin ammaa sotan kanarra wanta nan jechisiisnetu jira maaliif bakkichi bakka fatwaadha rasuulli sallallahu alaihi wasallam dhaggeeffadhu waan ijaan agartanidha kan zinaan namatti murtaa'uu danda'u waan ijaan argame nama meeqa ragaa nama afurii namni afurii waan kana shari'aan maal jedhaa barbaachisaa bar inni rasuulli jedhan kun kanatti hin ta'amoo hin ta'u si galaa jira inni rasuulli jedhan kun kanatti hin ta'amoo hin ta'u ituma akkuma isin jettan kana ta'e tokko eeshaan immoo dhiisi ajjeefamtu isheen fakkeenyaaf isheen ajjeefamteennaan yookaan isheen ajjeefamte yookaan inni duyyuusa ta'ennaan akka tettutti ishee duyyuusaa ta'u ajjeefamtu atoo yoo isheen ituu isheen fakkeenyaaf waan kana dhiifama siif hin godhiin duute rabboo waan kana siif hin dhiisu guyyaa qiyaamaa irraa gaafatamta. Maaliif nuti dallanti nuti sirriitti isinurraa nuti koo waan isin gadhiifatte ilaalle ilaaluu keenyaaf maaf nuti dallanti isin. Ilaaluu kee miti rabbitti isin gadhiisu sanaaf. Waan isin ilaalu inna allaha yuhibbu saatiriin jedhe rabbi quraana keessatti. ilma namaa dhiifaman gaafadhu rabbii malee jettu galee. Maal